السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورّوتا من تبراتي فالشمال كفوني جرتو بك جرتي تنجين ربي سنفانا جرات وأنا قاكو ديالة ربي بك جرات تاني أرى مالك بتعرفتنا عن جتون كيسينولو ودو دي فجلو في ودو سيتو دي سلفه وأنا سيتا قرسي سلفه وأنا بيا كيسا مالي النسيون عن جتني سبرايز سنبرا غير على تجرا كنا كنا سبرايزي قد جرا كنا بقولو ربي مكاسدي Pokoknya muka sadin pita den seberi mekanin pita itu. Foto kaca gua berat naga sar gua. Nggak jadi naga, alam gua anu kalau kaca jadi pita de, wayo tuh maro maret de, maro. Aganin juram. Masih nih tion dah maro. Bala musi tini marasila. Uga maro warabi ya kayaknya. Sila uga rabi gafa nama. Biaya galu, sekarang ibu ada biaya galu marah lah kono fal-falen jira garan mau akaisa akada cura fitra garsi sak mana kamu boda akaisa akada cura insyaallah terus omane igi kene jennu akaisa akae nyane mal jenne mucha ho fal-fale garu arge satin babani mala be soal milion arge ke samuna antum auzubillah gaggabe tu mucha anko gaggabe tu gafan Ujinin nanni, ujinin lafa gabaranne. Bokollo gafan jiron mer reje baba se jiron gorabbi. Bayi jalle tar gwani sini injera katte na mati tar lakuno. Sila shere nan dubbatu ni kamera hese. Arge satti falfalida. Gaggab sare hakkat sila arge tintini gorani tintire. Uga sita kasi facunno he. Kan falfalum melo tokko malang falfal tokko dubbadi zoi yadma tokko wadi obi falfalubi ma sadan safina amfinu kan danden tokko wadenu wala bi tokko ramo melo ramo di incha sida angka ko cegan ramo gabdi bade ka ramo gabajo Mata ansara mo ka. Daw eddi. Bare eddi kan kajeli na. War fi finde ke tirtan. Sini ergu et. Barbar badde sini ergu. Gua. Nan jala dafani. Ergem biye gale nyaadirai. Sehi shibito ko nyaadira ne tafakkat ka warra arsi nyaadira ka walla gati ne tafakkat ko. Walla gafa ne tafakkat. Walla gafa kan jimba ba. Bade ka arge ga ba. Akkana nyaanya fanga kana nyaachif ka jolle ko al manti ya malis ni gora garwa ay rabbina ga sin ni galche na nyaatis injiro mani ne sudi fa ke so dur injiro jo bi sudi ti video net fakat yoro kana nyaatu yu sudi ke sa duga war jolle man nitu war mana jaza nannetu nargatu mare jolle mana war jaza jirtu nyaati warero me fani nyaatu Uga warri heerume suudii keessa warri heerume hojiin nanne dalagaan qabne hin nyaatu gua ijoollee baay'ee nama suudii keessatti hojiin naqan hojii mana madaamin naqan mana taa'u neeruman mana jaarsota hojjete nyaachisa isaan faan amma nyaatu gua tokko si warra mana madaamitu argatu akka qotee mana madaamii keessa quccate waggaa 8 hojjete galte kanatu wanno argattani Nayat. Undahu akai sa si tardis. Akai wadik ulah kana. Kasalan kapsi samo. Resran wadda da gwarabbi. Bredu. Kacco da boto kete na gasa. Nani mide. Wonnora. Kola shongurti ti ma ganga shita. Amma ma kamera ro katta amma sitte ka bekkam goda amma milo like milo no kadini is nango balji sini kamera udu bara batak atu itti kabe sila video ngai delete goda narka pige pure nadidi bai akkasii bakka jira akka humne walitti deebine kun akkuma argitanii boqqolloo ko akaa'achaan jira eelee kanallee bitadheen dhufe ammoo maayin qabuun ture kanuma argee bitee dhufe kun bunallee irra godhadhee bunallee danfifachuutti jira
Kunoo akaawwatti jira akkuma isin argitanii dhugaa baay'ee tokko bareeddii baay'ee tokko mi'ooftii ergi mana furree raawwanne akaawwatti jira. Kunooti kana fakkaata dhugaa rabbiin kajeelinaa gamaalee isinii godha warri biyya keessa jirtan illee bitattanii nyaattu. Muka meeqan bitee muka 3 muki 3 sa'i birrii 120dha. Birrii 120 bitee jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Baay'ee tokko mi'aa kaayisaa fa waaddisaa fa ani kasala qabsiisuun jibbee saniif jedheetanii kunoo nyaachaa irraa kasala qabsiisuu jibbee na kaa'ee gana kasala qabsiisaa ammoo gurbatittiin kun ilmi koo gama sana teessee nyaachaa jirti. As teenyaa afaanitti haa'achaa jira. Bareechee na kofne dhugaa babbareedduu irraa jilan taane hedduu namatti tola. Baay'ee tokko mi'aa shabootti godhe. Kunoo fudhachaa jirti ammatuun fuula isaatti qabee gurbichi na bita. Reegadhee kana rakkadhee illee fudhadhee qaqamu wajjaa rakaa. Kunoo haala kanaan nyaachuutti jirra mana keenya keessatti fataa zanaa jennee. Kunoo akaa'ii keenyas mul'ifannee nyaannaan viidiyoo waa nyaachaa waraabuun natti hin tolu du'uma kooti. Waa nyaachaa viidiyoo waraabuun dhugaaraf viidiyoo kooti natti hin tolu. Hedduu na jibbisiisa. Kanaaf illee viidiyoo waraaban dhugaaraf argitanii beektu wanta gabaarraa bitu fa'aa isinitti agarsiisa viidiyoo waraabu malee waan nyaatamu viidiyoo waraabuun natti hin tolu beeku. Sabiyyee ajaa'ibee nyaatu iyyuu natti hin tolu. Sanii fi isiniin jedha kabajamtoota keenya. Kana fakkaata kunoo isin akkam ramadaan akkam jajjabaachaa jirtu. Yeroo ramadaan akkam qaata dhiyaatte gaabshiraa jabaadhaan isiniin jedha rabbi isiniif alaafisu malee baay'ee tokko ulfaatti jiruun ramadaana hedduu cimaa hedduu ulfaataa. Dhugaa nuti warra biyya keessa oolurree warra bakkee hojii ma oolu malee amma fakkeenyaaf warra akka koo mana keessa oolu dhugaa rabbii homaa nutti hin fakkaatu. Alhamdulillah dhugaa homaan fakkaatu qabummaadhuma waa godhachuufaa waa hojjetatanii ma nyaachuun na dabbare malee qofaa kiyya. Ramadaan no manatti hin cimne isiniin jedha. Dhugaa akkasii ijoollee keenya viidiyoon koo kana fakkaata baay'ee isinitti naasa'u garaan na guuteera. Shorbaa garaan shorbaa kanuma biyya arabaa hojjetadhaan beektuuni. Dhugaa shorbaa kanuma biyya arabaa bitadhee isuma hojjetadhaa. Beektu isuma mana madaamii keessaa isuma hojjedhaa jechuudha waan biraatti naqu qallaaliidha daftee bishaatti waan ta'eef. Ani piroosesiin qabu guyyaa tokkolee hojjetadha. Fallaajaan kaadha firiijiin keedha waan ta'eef irraa waan hojjedhe bormoon hojjedhu xiqqeessee hojjedha waan ta'eef. Mucaan koo ishee dheeyyuun dhugusamu anuma talbaasa malee inni shinaan jedhu. Akka siyaasaa ittiin baay'isuu waan dhageeffattaniif guddaa tokko galatooma laayikii sabskraayibii naa godhaa baay baay rabbiin isin wajjin haa ta'u.